Attamoltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessaa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa qophii keenya duraatti dabarru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa baatilee 11 darbaniif mana keessatti ittifamanii akka turan taasifamuun seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamotii mootummaa dhimmisaa ilaallatuufis xalayaa barreesseera. Kan Tsahaay Daamxoo jalqaba torbanii nuuf ergite keessaati. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffamee meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaan waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jedhanitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru. Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila 2021 kaasee mana isaanii keessaatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa koompiyuutera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan hin galmaa'in humnoota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisnee turre jechuudha. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraandhala 25 bara 2014 Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Ejensii Tajaajila Nageenyaa Biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuduree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuduree daangessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru. Deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'ee immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaadna. Kana waliin wal qabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'ee immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idil addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa jechuudha. Xalayaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa Koomishinii Poolisii Federaalaa fi Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.